Gadan oromo shani. Shananu kan milkaa'inaati. Odaan oromos shani. Waa'ee fayyaa uummata keenyaas odaa kanneen jala taa'uun mari'anne. Waldaan aksiyoona fayyaa waliifis waan shan irratti xiyyeeffatee hojjeta. Eeyyee qorachuu qofa miti rakkoolee kanneeniif falataana jechuun bu'aa qorannoo kanarratti hundaa'uun dameelee shan adda baasee gama tokkoon fayyaa hawaasaa eeguu gama biraatiin bu'aa buusee dinagdeen Oromiyaa ijaaruuf hojii kan eegale waldaan aksiyoona fayyaa waliif hundee isaa uummata irratti cimsee bu'uureeffachuun damee dhaabbilee wal'aansa fayyaa babal'isuutiin magaalota Oromiyaa sadarkaan adda ba'an keessatti kilinika giddugalaa haga hospitaalota waliigalaa tajaajila fayyaa mara kennan Finfinneetti hospitaala daran olaanaa waliif comprehensive specialized and teaching hospital jedhamu tokko damee dukkaana qorichaa yookaan faarmaasiiwwan babal'isuutiin warshaalee qoricha oomishan dhaabuu dabalatee yeroo Finfinnee fi magaalota Oromiyaa mara keessatti 40 ta'an banuun tajaajila kennuu damee giddugala qorannoo fayyaa yookaan diagnostic center jedhamuun Finfinnee dabalatee Oromiyaa mara keessatti dhaabbilee qorannoo fayyaa waliif diagnostic center jedhaman dhaabuun tajaajila kennuu yoo ta'u inni biraanis meeshaalee wal'aansa fayyaa alaa galchuun raabsuuf suphuudha. Meeshaalee tajaajila wal'aansa fayyaaf oolan kanneen sadarkaa isaanii eeggatan xiqqaarraa haga guddaatti alaa galchuun raabsuu fi giddugala suphiinsaa banuun tajaajila kennuu yoo ta'u manneen barnootaa fayyaa sadarkaa isaanii eeggatan kolleejii hanga yuunivarsiitii banuun ogeeyyii fayyaa dorgomoo ta'an oomishee sabaaf biyyaaf akkasumas addunyaaf ga'oomsee gumaachuuf qophii xumuree jira. Bu'aa tokkummaa argineerra. Aksiyoona bituun ofiifis fayyadama. Kaayyoo waldaa kanaas dhugoomsa. Aksiyoona keenya kan bituu dandeessan baankilee Oromiyaa International hojii gamtaa fi awaash isinitti dhiyoo jiru kamuu keessaa yoo ta'u aksiyoonni xiqqaan bituu dandeessan lama ta'ee guddaan 10,000 maallaqaan qarshii 2,000 hanga miliyoona 10 jechuudha. Gurgurtaan aksiyoona kanaa gara dhumaatti waan jiruuf har'uma aksiyoona bituun abbaa qabeenyaa ta'a. Hin dandeenya. Oromoon fayyaa haa bulu. Fayyaa ta'a. Agadaa bara barnootaa 2011tti ijoollee keessan eessatti barsiifachuuf yaaddanii jiru. Mana barnootaa ulaagaalee hedduun hawwataa fi filatamaa ta'e isinitti himu. Boriyaad Youth Academy magaalaa Burraayyuu Ashawaa Meedaa naannoo Diyaasporaatti argama. Oolmaa daa'immaniitii hanga kutaa 10tti barattoota simatee ciminaan barsiisa. Gamoo bareedaa fi hawwataa mataasaa kan qabu. Akkasumas mooraa bal'aa dirree bareedaa qabu irratti kutaalee babal'aa ijaaree waan barsiisaa jiru. Ijoolleen keessan gamoo kana keessatti dhiphina tokko malee itti tolee bashannananii baratu. Boriyaad Youth Academy. Kutaa laaboraatoorii, kutaa kompiitaraa, dandeettii addaa ijoollee keessanii gabbisuun hojii kalaqaan akka dagaagan ciminaan ni hojjeta. Ijoolleen keessan boru kan biyya bulchanii fi addunyaa ammayyaawaa keessatti barnootaa fi amala gaariin dorgomu akka ta'an cimee hojjechuun mul'ata mana